Yuunivarsiitiiwwan biyyattii garaagaraa keessatti barattoonni sagantaa ministeerri barnootaa baase mormuu hordofee poolisii federaalaa fi naannoon barattoota irratti tarkaanfii fudhataa jiraachuu barattoonni himan. Dhaabbilee barnoota olaanoo biyyattii hedduu keessatti barattoonni hiriira akka hin baaneef poolisiin ittisaa jiraachuu barattoonni himaniitii jiru. Ministeerri barnootaa barattoonni bara kana eebbifamuu isaaniitiin dura waggaa tokkoof ogummaa barataniin hawaasa tajaajilanii achi booda akka eebbifaman jechuun labse. ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች 3ኛ ዓመት ሲጨርሱ 4ኛ ዓመት ከመግባታቸው በፊት ለአንድ ዓመት ይሄ በነፃ ያስተማራቸውን ማህበረሰብ ለማገልገልም ራሳቸውም ተግባራዊ ትምህርት እንዲያገኙ በየክልሉ ሄደው በየሙያቸው ይሰሩ ነበር። ለአንድ ዓመት ቤዚኮቻቸውን ብቻ ከፍሎ ከዛ ሲመለሱ 4ኛ ዓመት ይሆናሉ። ብዙ ጥቅም ነበረው። አንደኛ ተመልሰው ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ 4ኛ ዓመት የበለጠ በስለው ነው የሚገቡት። ስለ ማህበረሰባቸው የበለጠ አውቀው ነው የሚገቡት። ኢንፋክት ብዙ የዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህራን ከዛ በኋላ እነኚህ ሰርቪስ የወጡ ልጆች ሲያስተምሩ አስተማሪነትን ወደውት እዛው አስተማሪነት የቀሩ ብዙ ሰዎች አሉ። እሱን ፕሮግራም እንጀምራለን ብለናል። እሱ በተወሰነ ጊዜ ያለብንን ችግር ይቀንስልን ይሆናል። Barattoonni yuunivarsiitiiwwan garaagaraa labsii kana mormaatii jiru. Yuunivarsiitiiwwan akka Madda Walaaboo, Arsii, Amboo, Salaalee, Jimmaa, Walqixxee, Arbaa Mincii, Jiinkaa, Hawaasa, Dirree Dhawaa, Dillam, Jijjigaa, Walaayittaa Soddoo, Wacaamoo, Odaa Bultuu, Haramayaa, Bulee Horaa, Asoosaa, Boorana, Wallagga, Miizaan Teeppee, Finfinnee, Mattuu, Dambidolloo fi kanneen biroo keessatti hiriirri mormii adeemsifamaatii jira. Kamna Karabu Ana Yimilarat Akan Gibule Kawadan Singabana Barattoonni yuunivarsiitii Madda Walaaboo humnoonni mootummaa dormii cabsanii seenanii reebicha hamaan irraan gahan jedhan. Barattoonni OMN yaada isaanii kennan mormii barattootaa miilanaa waliin wal qabatee balbala dormii cabsanii nutti seenan jedhu. Reebicha humnoota mootummaatiin barattoonni miidhamuus himaneetii jiru. Haaluma wal fakkaatuun barattoonni yuunivarsiitii Haramayaa humnoonni mootummaa akka nuti hiriira hin baaneef tokkoon gamootti marsee nu eegaa jira jedhan. Barattoonni yaada isaanii OMN'if kennan mooraan humnoota nageenyaa mootummaan guutamuu himaniitii jiru.